daawwitiin siyaasa addunyaa gara Baha Fagootti magaalaa Beejiingitti deebi'ee jira. Masaraa guddicha Beejiingii keessatti mootonni dinagdee fi waraana addunyaa lamaan Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp fi Pirezidaanti Shii Jiinpiing fuula wal ilaalaa jiru. Asiin dura yeroo gantoonni kun lamaan wal argan dhimmi guddaan daldalaa fi Taayiwaan ture. Har'a garuu taphicha guutummaatti kan dhuunfate abidda Iraan keessatti boba'aa jirudha. Waayit Haawus ibsa baaseen hooggantoonni lamaan galaanni Hormuz banaa ta'e boba'aan addunyaa nagaan akka darbu walii galaniiru jedha. Garuu kun haasaa dippiloomaasiitii malee dhugaa lafa jiru miti. Ejensiin oduu Iraan Iccitii diinanaayisu tokko saaxilee jira. Iraan dooniiwwan daldalaa Chaayinaa galaana Hormuz irraa nagaan akka darban heeyyamee jira. Protokoliin addaas mallatteeffameera jechuun labsee jira. Iccitii marii kanaaf heeyyama Iraan michuu ishee Chaayinaaf kennite bal'inaan qabannee jira. Seenaa dippiloomaasii keessatti yeroo pirezidaantiin biyya guddittii dhufu hoogganaan biyyattii buufata xiyyaaraatti simachuun aadaadha. Garuu pirezidaantiin Shii Jiinpiing Tiraampin simachuuf buufata xiyyaaraatti hin argamne. Maaliif Shii Jiinpiing Tiraampin simachuu dide? Gama kaaniin ragaaleen tikaa basaasaa Ameerikaa irraa miliqanii ba'an dhugaadhaa tokko saaxilanii jiru. Qondaaltonni Ameerikaa hundee Tiraamp dabalatee bilbila isaanii isa idilee Waashingitanitti dhiisanii bilbila yeroof tajaajiluu fi erga deebi'anii booda caccabsamee gatamutu kennameefi. Sababni isaa maaliif qondaaltonni Ameerikaa haala kanaan of eeggatan iccitii isaa bal'inaan ni dhageessu? Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp xiyyaara isaa yaabbatee gara Waashingitanitti yeroo deebi'aa jiru lafa jalaa dho'ee addunyaa raasee jira. Gaazexaan beekamaan Ameerikaa New York Times iccitii basaasaa baay'ee sodaachisaa fi Peentaagoniin dhiphinamaa keessa galchee ifatti saaxilee jira. Gabaasni kun ifa godhetti Chaayinaan Iraaniif kuufama meeshaa waraanaa gurguddaa fi ammayyaawaa dhiyeessuuf karoora dhokataa xumurtee jirti. Chaayinaan gooftummaa ishee mirkaneeffachuuf kaardii lamaan akkamitti taphachaa jirti bal'inaan ni madaalla. Dachee Falastiin irraa sagaleen tokko akka gaaraa jabaatiin ifatti dhagahamaa jira. Waashingtan keessatti Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp mana maree nagaa jedhee maqaa sobaa moggaasee ulaagaalee Hamaasin jilbeenfachiisan minjaalarraa yeroo tuulu qabsaa'onni bilisummaa Falastiin Hamaas deebii seena qabeessaa fi lafee diinaa cabsuun addunyaatti labsanii jiru. Meeshaan waraanaa keenya kabaja keenyaa inni dhimma marii osoo hin taane wabii lubbuu uummataa keenyaati jechuun murtoo hidhannoo eeggachuun ifatti kuffisanii jiru. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaam ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Masaraa guddicha Beejiingii keessatti mootonni dinagdee fi waraana addunyaa lamaan Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp fi Pirezidaantiin Shii Jiinpiing fuulatti wal ilaalaa jiru. Asiin dura yeroo gantoonni kun lamaan wal argan dhimmi guddaan daldalaa fi Taayiwaan ture. Har'a garuu taphicha guutummaatti kan dhuunfate abidda Iraan keessatti boba'aa jirudha. Mee seenaa duuba waraana kanaaf dhiphina Waashingtan gadi fageenyaan haa xiinxallu. Seenaa dhiyoo keessatti Ameerikaan yeroo waraana bantu fakkeenyaaf Iraan yookaan Afgaanistaan keessatti of tolummaadhaan kophaa koonan xumura jechuun seenti turte. Garuu waraanni Iraan faallaa kanaa ta'ee jira. Ameerikaan waraana qilleensaa guddicha labsite yookamoowwan Teheraan digdullee Iraan lafee morma keessaa taatee jirti. Teheraan rukuttaa Ameerikaatiif deebii kan kennite gamoowwan diinaa rukutuu qofa osoo hin taane ujummoo argansuu dinagdee addunyaa kan ta'e galaana Hormuz harkatti qabachuudhaani. Hormuz bakka boba'aan addunyaa harki shanaffaan irra darbu Iraan galaana kana yeroo jeeqxutti madaaleen dinagdee addunyaa ni raafama. Gatiin boba'aa samii tuqaa. Tiraamp waraana kana injifachuu yoo barbaade dhiibbaa dinagdee alaa barbaada. Dhugaana dhooftuun inni liqimse ammoo furtuun dhiibbaa dinagdee sanaa harka Chaayinaa michuu gudditti Iraan jiraachuu isaati. Kanaanis Tiraamp xiyyaara isaa yaabee gara Beejiingitti deeme maaloo dhiibbaa keessan fayyadamuun Iraaniin nuuf qaba. Sagantaan nuukileeraa ishee fi dhiibbaa ishee galaana Hormuz irratti uumaa jirtu dhaabsisaa jechuun Shii Jiinpiing gaafachaa jira. Chaayinaan gama isheetiin of eeggannoo guddaan deemaa jirti. Shii Jiinpiing waraana ba'a giddugaleessaa kana akka balaatti osoo hin taane akka carraatti ilaalaa jira. Biyyi isaa oomisha boba'aa Iraan baay'inaan waan bittuuf waraanni kun Tiraampiin dhiphisee humna Ameerikaa gara Baha Fagootti akka hin garagallee waan taasisaniif Chaayinaan waraana kana keessatti madaallee of eeggannoo taphachaa jirti. Chaayinaan Ameerikaa wajjin wal dhabuu hin barbaadu. Garuu michuu ishee tarsiimaa Iraaniin dabarsitee Ameerikaaf hin kennitu. Osoo taphni dippiloomaasii dhokataa kun Beejiingii keessatti deemaa jiru dhugaan lafa jiru tokko ifadha. Chaayinaan ujummoo boba'aa ba'a giddugaleessaa keessattuu kan gara Eeshiyaatti yaa'u
maqaa lubbuu isheetti eeggatti. Guddinni dinagdee Beejiing boba'aa kanarratti qarrarreedha. Kanaafuu Chaayinaan waraana kana keessatti tooftaa gara lamaanii taphachaa jirti. Isheen galaanni Hormuz guutummaatti cufame balaan dooniiwwan daldalaa irraa ga'u qaammaatu gonkumaa hin barbaadu. Sababiin isaa xumura irratti warshaan Chaayinaa ni dhaabbata. Kanaanis Tiraamp Chaayinaan faayidaa ofii isheetiif jettee Iraaniin ni qabdi jechuun abdii godhata. Kanaafuu imalli Pirezidaanti Doonaald Tiraamp inni guddichi gara Chaayinaa gama tokkoon fuula Beejiing fayyadamee Teheraan irratti dhiibbaa haaraa uumuuf yaalii abdii kutannaati. Gama biraan garuu Tiraamp ofii isaaniitiin dhugaa dhooftuu tokko amanuu isaanii agarsiisa. Waraanni dhiphinni fi mariin Baha giddu galeessaa kana booda fedhii fi hooggansa Ameerikaa qofaan hin furamu. Addunyaan amma sirna humnoota hedduutiin hoogganamuutti ceetee jirti. Qaasni waraanaa osoo hin dhaabbatin, shirri sagantaa niwukileeraa osoo hin furaminii fi haalli dinagdee boba'aa addunyaa osoo dhiphatu Baha giddu galeessaa irraa qilee seena qabeessaa fi haalaan xaxamaa ta'e irra jira. Nageenyi, dinagdee fi siyaasni addunyaa bakka tokkotti wal fannisee ijoolleen warraaqsa Iraan, jeneraalonni Waashingitanii fi daldaltoonni Beejiing walitti hidhamanii carraa addunyaa borii murteessuuf wal'aansoo hadhaawaa keessa jiru. Walga'iin Pirezidaanti Doonaald Tiraamp fi Pirezidaanti Shii Jiinpiing gidduutti raawwatame irraa taateewwan miira addunyaa harkisaniitti yeroo ceenu ammoo Tiraamp yeroo hundaa addunyaa Ameerikaan tokkoffaadha jechuun doorsisu. Beejiing keessatti sagalee isaa gadi qabee jechoota leellisaatiin Shii Jiinpiingin faarse. Si wajjin as taa'uun kabaja guddaadha. Michuu kee ta'uu kiyyaan na boonsa. Hariiroon Ameerikaa fi Chaayinaa isa kanaan duraa caalaa ni cima jedha Tiraamp. Itti fufuunis ati hoogganaa guddichaa anis yeroo hundaa dhugaan dubbadha jechuun of jaja. Faallaa kanaatiin Pirezidaantiin Shii Jiinpiing akka abbaa dachee fi abbaa sirna addunyaa irraatti haasaa bilchaataa fi gadi fageenyaa qabu dubbate. Addunyaan keenya irraa qarqara karaa addaan baarra geessee jirti. Chaayinaa fi Ameerikaan kiyyoo tuukii diidaas keessa ba'uu danda'uu laata jechuun gaaffii seena qabeessa kaase. Kiyyoo tuukii diidaas jechuun seenaa waraanaa keessatti yeroo humni haaraan tokko guddachaa dhufe humna duraan ture sodaachisu waraanni ka'uun isaa waan hin oolledha yaadama jirudha. Garuu dhugaan addaa fi iccitii lafee Waashingitaniin cabsee kan jiru shira pirootokoolii fi salphina dippiloomaasii Chaayinaan Tiraamp irratti raawwatte keessa jira. Iccitiin saaxilame yeroo xiyyaarri Pirezidaantii Ameerikaa buufata xiyyaaraa Beejiing qubatu raawwatame. Seenaa dippiloomaasii keessatti yeroo Pirezidaantiin biyya guddittii dhufu hoogganaan biyyattii buufata xiyyaaraatti simachuun aadaadha. Garuu Pirezidaantiin Shii Jiinpiing Tiraampin simachuuf buufata xiyyaaraatti hin argamne bakka isaa qondaaltota sadarkaa gadaanaa fi dargaggoota muraasa qofa erge. Tiraamp xiyyaara irraa bu'ee of tuulummaadhaan harka isaa yeroo mirmirsu namni inni barbaadu as hin turre. Xiinxaltoonni dippiloomaasii kun tuffii fi salphina itti yaadamee raawwatamedha jechuun ibsan. Chaayinaan ati biyya kee keessatti nama guddaa ta'uu dandeessa. Asitti garuu keessummaa ulaagaa keenya jala deemuudhaan ergaa jedhu addunyaatti ifa goote. Ragaaleen tikaa basaasaa Ameerikaa irraa miliqanii ba'an dhugaadhaa tokko saaxilanii jiru. Pentagoonii fi masaraan Waayit Haawus jawwee ba'a Chaayinaa hagam akka sodaatan ifatee jira. Qondaaltonni Ameerikaa hundum Tiraamp dabalatee bilbila isaanii isa idilee Waashingitanitti dhiisanii bilbila yeroof tajaajiluu fi ergaa deebi'anii booda caccabsamee gatamutu kennameef. Sababni isaa maali? Chaayinaan teekinooloojii basaasaa fi hordofii addunyaa irraa cimaa fi xaxamaatiin kan sammuu namtolchee fi fuula adda baasuun deeggaramee qabdi. Ergamtoota Ameerikaatiif ajajni kenname. Meeshaan elektirooniksii daangaa Chaayinaa seene kamiyyuu romaanuu akka waan butamaa ta'etti fudhadha. Neetwoorkii Wi-Fi hoteelaa fayyadamuun guutummaatti dhorkame. Yoo baatiriin bilbilaa dafee dhume basaasonni Chaayinaa ragaa keessan sagalee malee xuuxaa jiru jedhamuun akeekkachiifaman. Wanti hunda caalaa addunyaa dinqisiisee fi Ameerikaa salphisee garuu qondaaltonni Ameerikaa isaan teekinooloojiin boonansuun iccitii isaanii diina jalaa dhokfachuuf jecha teekinooloojii isaanii gara waraqaa fi qalamaatti deebuu isaaniiti. Ameerikaan Chaayinaa keessatti ijaa fi gurra ofii cufattee akkaan tuutaa duree sodaatutti of eeggannoon dabarsite. Gaazexaan beekamaan Ameerikaa New York Times iccitii basaasaa baay'ee sodaachisaa fi Pentagooniin dhiphinamaa keessa galchee ifatti saaxilee jira. Akka gabaasni kun ifa godhetti Chaayinaan Iraaniif kuufama meeshaa waraanaa gurguddaa fi ammayyaawaa dhiyeessuuf karoora dhokataa xumurtee jirti. Kun ergaa ifaa dabarsa. Chaayinaan Ameerikaa dirree dippiloomaasii irratti qofa osoo hin taane dirree waraanaa irratti harka Iraan jabeessuun jilbeenfachiisuuf murteessitee jirti. Wanta addunyaa waraanaa naasisee fi sammuu warra dhiyaa maraachi garuu gosa meeshaa kanaa osoo hin taane tarsiimoo Chaayinaan meeshaa kana ittiin dabarsitudha. Beejiing karaa idilee fayyadamtee kallattiin doonii yookaan xiyyaara gara baandaar Abbaasitti ni ergitu. Tarsiimoon ishee riqicha dhokataa yookaan daandii haguuggiti. Basaasonni Ameerikaa akka saaxilanitti dhaabbileen waraanaa Chaayinaa meeshaalee kana biyyoota sadaffaa keessa dabarsuun eenyummaa oomisha isaa balleessanii ragaa ofirraa qaa jiru. Iccitiin inni guddaa fi Ameerikaa afaan qabachiise daandiin dhoksaan kun ardii Afrikaa keessa darbuu isaati.
biyya Afrikaa tokko maqaan ishee ibsamuu baatus akka buufata ce'umsaatti filatamuun meeshaan waraanaa fi teekinooloojiin ammayyaawaa raadarii dhiyaa jalaa miliqee nagaadhaan Iraan akka galuun daandii saaqtee jirti. Oduun kun Waashingtan keessatti kirkiraa uumee jira. Kutaaleen cufaa Pentagon FM CIA keessatti qondaaltonni Ameerikaa wal qoodanii wal'aansoo yaadaan qabaa jiru. Gareen tokko wal quunnamtiin Chaayinaa fi Iraan xumuramee meeshaa waraanaa bishaan irra yaa'u eegaleera. Tarii Iraaniin gahee hojii eegaleerayyuu ta'a yeroo jedhu. Gareen kaan ammoo sodaa isaanii ukkaamsuuf lakkii ammallee sadarkaa karooraa fi mariirra jiru jedhee falma. Dhiphinni wal-dhabdeen basaasaa kun ofii isaatiin injifannoo Chaayinaati. Chaayinaan humna basaasaa Ameerikaa isa addunyaan sodaattu mootummaatti jaamsitee meeshaan waraanaa eessaa akka jirullee akka wallaalan taasistee jirti. Walumaa galatti daawwannaan Tiraamp gara Beejiingitti Ameerikaadhaaf bu'aa dippiloomaasii osoo hin taane gowwoomsaa seenaa ta'ee galmaa'ee jira. Chaayinaan Tiraampiin fuula duraan keessummeessaa harka duubaan ammoo Iraaniif seefii qaraa turte. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Beejiing keessatti pirezidaantii Chaayinaa wajjin marii geggeesseen ulaan Hormuz guutummaatti boba'aa addunyaaf banaa ta'uu qaba jechuun ifatti labsee ture. Garuu Tiraamp osoo xiyyaara isaa yaabbatiin dura Iraan deebii qaxxaamuraa addunyaaf laatte. Ulaan Hormuz banaa miti, inni kan keenya, eenyu akka darbuu fi eenyu akka dhorkamu nutu murteessa. Iraan dooniiwwan Chaayinaa akka darban yeroo eeyyamtu Ameerikaa irraa eeyyamoo osoo hin taane karaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa fi ambaasaadara Chaayinaa Iraan keessa jirurraa gaaffii fi ulaagaa Iraan guutamuun akka ta'e ifa gootee jirti. Kunis Chaayinaan birmadummaa Iraan ulaa kanarratti qabdu amantee fudhachuu ishee mirkaneessa. Dhugaa bishaan kanaa gubbaa jiru haa xiinxallu. Dooniin boba'aa Chaayinaa guddittiin isheen boba'aa Iraaq barmiila miliyoona 2 fe'attee ji'oota 2 sababa waraana Ameerikaa fi Iraaniin qarqara galaanaatti hidhamtee turte. Kaleessa roobii nagaan ulaa Hormuz qaxxaamurtee jirti. Kun daldala boba'aa qofa miti, kun foormulaa addunyaa haaraati. Ameerikaan uggura galaanaa Iraan irratti yeroo labsitu Iraan ammoo kellaa sibiilaa ulaa Hormuz irratti ijaaruun dooniiwwan biyyoota dhiyaa hunda uggurte. Kanneen michoota tarsiima waa ishee ta'an qofaaf ulaa bantee jirti. Wanti Pentaagoniin maraachee asitti faba. Ameerikaan doonii waraanaa ishee ulaa Hormuz keessa hiriirsite. Nageenya daldalaa eegna jechuun yeroo of tuultu. Dooniiwwan daldalaa addunyaa garuu Ameerikaa irraa eegumsa hin arganne. Inumaayyuu ija Ameerikaa duratti Chaayinaan Iraaniin kadhatte. Eeyyama Iraan fudhatte nagaan yeroo darbitu arguu caala salphina Ameerikaadhaaf hin jiru. Kun Ameerikaan galaana sanarratti humna qabaattus aangoo ajajaa guutummaatti harka Iraaniif dabarsitee kennuu ishee mirkaneessa. Osoo addunyaan morkii humnoota gurguddaa addunyaa hordoftu lafa dhiigaan jiitee dachee Falastiin irraa sagaleen tokko akka gaaraa jabaatee akka bakka onnee diinaa haaromsiisuu ifatti dhaga'amaa jira. Waashingtan keessatti pirezidaantiin Doonaald Tiraamp mana maree nagaa jedhee maqaa sobaa moggaasee ulaagaalee jilbeenfachiisaa minjaalarraa yeroo tuulu Awurooppaan ammoo of tuulummaadhaan waraanni lammataa ka'uu danda'a jettee yeroo doorsistu otonni qabsoo bilisummaa Falastiin Hamaas deebii seena qabeessaa fi lafee diinaa cabsuun addunyaatti labsanii jiru. Meeshaan waraanaa keenya kabaja keenya ana dhimma marii osoo hin taane wabii lubbuu uummataa keenyaati. Asaan kun jecha siyaasaa idilee miti. Inni labsaa birmadummaa qabsoo fi haqaati. Caamsaa 2026 keessa yeroo marii nagaa waajjiraalee cufaa duubatti dhiphina guddaa keessa galeetti Ameerikaa fi Israa'el waan tokko barbaadu turan. Ijaarsa haaraa Gazaa akka eegallu yoo feetan Hamaas meeshaa waraanaa isaa hiikkatee harka duwwaa haa dhaabbatu jechuun dhiibbaa godhan. Ergamtoota UN kan akka Nikolay Miladinoovii fi hooggantoota Awurooppaa kan akka Kaaya Kalaas fayyadamanii marsaa lammaffaa waraqaa haguuganii ulaagaa kana dhiyeessan. Garuu Hamaas gowwoomsaa diinaa kana dursee hubachuun yeroon marsaa lammaffaa hin geenye dura waadaa marsaa jalqabaa guutaa jechuun qaanessanii deebisan. Mee dhugaa marsaa jalqabaa kana haa xiinxallu. Hamaas waan haaraa hin gaafanne, inni waan bu'uuraa fi dhugaa mirga uumamaa ta'e dhiyeesse. Jalqaba waraanni Israa'el guutummaatti lafa Gazaa keessaa haa ba'u, kellaawwan hundi haa banaman, uggurri daangaa waggoota dheeraaf uummata beelesee haa ka'u, akkasumas meeshaaleen caccabaa gamoo qulqulleessan biyyaa seenan jedha. Iddoo Israa'el ulaagaa nagaa kana tokkollee hin raawwannetti akkamitti Hamaas meeshaa isaa gatam kun of awwaaluu wajjin tokkodha. Hamaas waraanni Israa'el waraqaa walii galtee hundaa hiikuu isaa seenaarraa waan barateef qawwee isaa ulee jireenyaa godhatee dhaabbatee jira. Affin Hamaas maaliif meeshaa hiikkachuu didee jedhu deebii salphaa qaba. Meeshaan kun qawwee yookaan misaayila qofa miti, inni eenyummaa fi kabajaa uummataa Falasxiiniiti. Osoo biyyi walabaa taatee hin hundeeffamin, osoo mirgi hiree murteeffannaa uummata kanaa mirkanaa'uu fi addunyaan wabii hin ta'in, abbaan biyyaa meeshaa ofitti isaa diinaaf dabarsee kennuun harka duwwaa qalamuuf of qopheessu jechuudha. Hamaas kana sirriitti beekam. Rasaasni keenya wabii keenya yoo biyya walabaa nuuf kennitan qofaam waa'ee meeshaa waraanaa mari'achuu dandeenya jechuun waraqaa nagaa sobaa diinaam minjaalarraa xaa'ee jira. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu deeggarsa uummanni Falasxiin ejjennoo kanaaf qabudha.
inni Hamaas meeshaa qabachuun uummata miidha jechuun olola yoo afuufullee manni Gazaa fi Westbank dhiigaa fi dafqa isaaniin qabsaa'ota kana cinaa hiriiranii jiru. Isaan eegumsi dhugaan UN yookaan Tiraamp irraa osoo hin taane qawwee gootota isaan irraa akka dhufuun sirriitti hubatanii jiru. Walumaa galatti har'aa Caamsaa 14 2026 addunyaan dhugaa ifatee tokko dirree Falasxiin irraa barattee jirti. Tiraamp mana marii nagaa ijaaree dippiloomaasiin dhiibbaa gochuu danda'a. Israa'el misaayila roobsuu dandeessi. Awurooppaanis doorsisuu danda'a. Garuu humnii fi teekinooloojiin kun hundi onnee dhugaaf dhaabbatuu fi saba birmadummaa isaaf dhiigu jilbeenfachiisuu hin danda'u. Hamaas akkuma gaara hin sochoone rasaasnii fi dinagdeen yoo wal madaale malee meeshaan keenyaa iddoo isaa gadi lakkisu jechuun of tuulummaa dhiyaa fi dhiibbaa diinaa hundaa uffisee jira. Seenaan kun waraqaarraa osoo hin taane qalama dhiigaa fi kutannoo sibiilaatiin dhalootaaf barreeffamaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.